Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Nageenyii fi araarri Waaqayyoo namoota isin jaallattaniin haa ta'u. Ani obboleessi keessan Miliyoon Dirriba turtii yeroo muraasa booda mana amala sirreessaatii bahee isin gidduutti argameen jira. Walitti deebinee jirra. Haa ta'u iyyuu malee har'a kan isin gidduutti argamee fi uummata amantii kamiin hordofan, kiristaanas haa ta'u, musliimas haa ta'u, uummata hawaasa bal'aa Oromoo dhiifama gaafachuuf kan hin dhufe, dhiifama koo kana immoo akka isinii kabajanii narkaa fuutan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadheera. Karaa yaadaa ta'u, arrabaan ta'u, hojiidhaan ta'u, namoonni isin gaddisiise hundi keessan dhiifama naaf godhaa. Namoonni yeroo miidhametti dhufanii na wajjin miidhaman kanneen akka Birrooleefaa, kanneen akka Gammeefaa, Dursaafaa, Waaqayyo gatii keessan haa kaffalu. Namooti baay'een natti dadhabdaniittu, garee wangeelaa natti dadhabdaniittu, xiqqaan guddaan biyya alaaf biyya keessaa kan jirtanii sagalee naaf taataniittu, maallaqa keessaniin, humna keessaniin, waan hundaan na bukkee dhaabbattanii warri na jajjabeessaa turtan, warri sagalee naaf taa'aa turtan, Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee taanaan gargaarsa keessan nan barbaada, kadhannaa keessan nan barbaada. Bal'ina oduu kanaa immoo galgala karaa garee wangeelaa laayivii irratti wal arginee wantan dubbadhuu fi hundi keessan sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti narraa nafina mana garee wangeelaatti wal arginee walii wajjin dubbanna wanta ta'eef koottaa galgala sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti nan dubbadha jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ammallee taanaan eebbifamaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Nageenyii fi araarri Waaqayyoo namoota isin jaallattaniin haa ta'u. Ani obboleessi keessan Miliyoon Dirriba turtii yeroo muraasa booda mana amala sirreessaatii bahee isin gidduutti argameen jira. Walitti deebinee jirra. Haa ta'u iyyuu malee har'a kan isin gidduutti argamee fi uummata amantii kamiin hordofan, kiristaanas haa ta'u, musliimas haa ta'u, uummata hawaasa bal'aa Oromoo dhiifama gaafachuuf kan hin dhufe, dhiifama koo kana immoo akka isinii kabajanii narkaa fuutan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadheera. Karaa yaadaa ta'u, arrabaan ta'u, hojiidhaan ta'u, namoonni isin gaddisiise hundi keessan dhiifama naaf godhaa. Namoonni yeroo miidhametti dhufanii na wajjin miidhaman kanneen akka Birrooleefaa, kanneen akka Gammeefaa, Dursaafaa, Waaqayyo gatii keessan haa kaffalu. Namooti baay'een natti dadhabdaniittu, garee wangeelaa natti dadhabdaniittu, xiqqaan guddaan biyya alaaf biyya keessaa kan jirtanii sagalee naaf taataniittu, maallaqa keessaniin, humna keessaniin, waan hundaan na bukkee dhaabbattanii warri na jajjabeessaa turtan, warri sagalee naaf taa'aa turtan, Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee taanaan gargaarsa keessan nan barbaada, kadhannaa keessan nan barbaada. Bal'ina oduu kanaa immoo galgala karaa garee wangeelaa laayivii irratti wal arginee wantan dubbadhuu fi hundi keessan sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti narraa nafina mana garee wangeelaatti wal arginee walii wajjin dubbanna wanta ta'eef koottaa galgala sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti nan dubbadha jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ammallee taanaan eebbifamaa.